itti lamman sadaqaa yaalchifatan barbaada. Kan lubbuun dhabaniiru. Isinis kan isin lubbuu dhabdeef sababii ijoollee lama mana keessatti jiraa dhabanii dhalchanii ilmoo ofii hin gatamu. Isinii kan ilmoon ofii hin gatamu. Hojii rakkataa jiru. Jara sana ittiin yaalchifachuu jedhaan barbaadaan. Yaa Rabbi galata keenya jedhe nan kana dhaga'u. Ijoolluma sana yaala gara jarri geessuu qabanu uummataan mari'annee bakka ta'e xabalas maalis geessanii yaalchifatan gulichaan. Silaa mucaanii jaraaf jecha wareegamte jedheen gammade. Yeroo maalin sun natti himamu jechuudha. Yoo akka carraa ta'e immoo diqqaa waan kanaa olii immoo gochuu namni danda'u jiraate kottaan wajjin hojjedhaa nu gargaara. Nu amma beeknu namni achi jirus amma beeku amma seera biyya sanaa gaafataa jira duukaa hordofaa jira. Yoo immoo akka carraa namni beektan jiraattan ol kaatanii gastii balattanii sobaa kuma 500 fuudhamaa kanatu fuudhamaa akka jireen fi galaa jettee iyyuurra kottaan nutti dhiyaadhaati lakkii ana kanarraa beeknaa. Jedha nan gammada. Sirriitti man jiraan birrii 75,000 Saawudii jechuun birrii miliyoona 2 Itoophiyaati. Miliyoona 200 waan akkasii. Kanatu fuudhamuu deemaa jira. Kanatu falmamuu deemaa jira. Yoo akka carraa kanaa ol akkitti fuudhamu namni beektan seera isaa yoo jiraattani nu qaqqabaa isin barbaanna nu gargaara jedhaa jirra. Karaan banaadha isin jedhaa malee nutu fuusisa nutu beeka nutu akkana godha jedhaa jiru. Nu gargaaraan siniin jedhaa jira. Nu waamicha sinii godhe lammarraa kaasa. Namni sirriitti beektan feetan madaamii keessanii dubbadha. Namni kiristaanii tokko makiinaa keessatti jiru inshuraansii meeqa kaffala jedhaa gaafadhaani. Yoo isin kuma dhibbeette karaa ittiin gurgaartu qabdaa jedhaa itti geessina inshuraansichi. Nu barbaannu maali? Karaan banaadha jechuukooti. Akkasiin hamiin kaafnee bani. Immoo hamii kaaftanii kana jedhanii kana gochuu fi akkasiin hin jennee kan amma isinitti maala. Karaan banaadha. Madaamii keessan Saawudii yoo jiraattan waan tokko makiinaan guutee jennaan amantaan si kiristaana gatii taate riyaala 75,000 kennama jedhanii. Wanni kun akkami dhuguma na gaafadhume xabaqaa jalaa gaafadhaa isin xabaqaatti nama qabu jedhanii dawwalanii gaafatanii lakkibbo dubartiin dubartuma dubartiin islaamaas dubartiin kiristaanas tokko kafalama yoo jette 250 argannaa miliyoona 4 fooyi nu dabalee malee nu qannama. Wannan barbaadu maatiin kun ijoollee sana yaalchifachuudha. Sanatuun naqin immoo amma sana nu argitanitti kun gastii barbaada itti kottaatiin dubbisaa waan kana irratti tuun jammaramin amma reenfa galchuudha 300 fi wayin nu hanqataa namni 30 kuma 10 nu kennaa rabbii jedhaati. Bakka waa'ee reenfa eegallaa. Geessa miti haasaa adiin sinitti maara ndossaa miti waraabadhaa lafa gaaddaa viidiyoo kana. Geessanii nama faayidaa deemu miti. As gortee achi gortee wanta ati mubaarakiin biraa faayidaa tokko argate jechuudha geessu jiru. Ingodus godhee sin beeku karaan bannu akka namni waan hojjedhu keessatti rabbiin jecha hojjedha akka namni waan haa kennu karaan bannu. Geessanii sinii galee miti artisti tufaa akkam callisa dadhan soomaa olamu artisti tufaa. Lakki dubbachuu irra callisuutu wayya waan taateef an dubbate haa baafatu. Nama jiraatti du'eetti du'aa namaatti baace waan taateef garuma sagantaatti deema baay'een dubbannu. Tole. Seenaa mi'uuti irraa kaafadhuuti iddoo gadi dhiisi lubbuu ishee amma galchitu nutti miti yoo gargaarsas ta'e. Warri gargaarsa hirmaachuu barbaadan lakkoofsa tokko tuqaddaas hin galchina. Warri hin gargaarraa obboleettii keenya nu bukkeedhaa du'ee jettanii dhugaa rabbii. Hawwi muitii qabu. Tokko dubbadhu amma bubbeen as deebi'utti yoo tokko amma cumaan eeggaltanii Yaala seenaa yaadan baay'ishinaa jidduudhaan dubbattu. bubbeen asaa deebi'uufan lubbu amma bubbeen as deebi'utti ani muhuma arge guyyaa isa galateeffadhu hin dhabe waan ta'eef guddaa nu galatoomuu bee osoo ati dubbachuu baattee reefuma ishii kanayyuu namni nu mul'isu hin jiru dhugaa dubbachuu feemasii baay'ee jira ati guddaa nu galatoomuu waaqayyoon umurii kennu faadheeressu ani homaa dubbachuun barbaadu dhumarratti immoo weellisaatu obboleessa keenya nan barbaada booddee yeroo kun xumurame taa'een sin dhaggeeffadhaa galatoomaa. Ani ganama kuma shangalcheen ritii sinni erga beekatu jidduu kana gargaarsi nutti baay'ateera torbee dhufuu keessallee kan obboleessa keenya lamma jira jaa ta'eef kaleessa argitaniittu bor ganama kuma shannan galcha shan jechuudha risiiti sinni erga. Okay? Galatoomi maaliif hundumtuu wal bira dhaabatee akkasii wal jabeessee namatti tola. Xaalqaa galuun sirrii miti. Ammaaf galatoomaa dhugaa rabbii hundi keessan akkasuma akkasitti ni guuttanna. Yoo kuma shan ta'e nama 60 barbaanna yoo kuma konnan ta'e nama 30 barbaanna. Adaraa keessa.
kuma shan dhugaa jette nama soddoma jiru nama jaatama kuma shan nuu kennu argannaan cufne kan jedhe jabaadhaa. Let's go. Seenaa dubbadhu tiibuu lakkoofsa tokko adda warri gargaarsa barbaadan akkasitti yaadu qotanii galchaan bilbila biraa deemee jira. Hojii xiqqoon qaba. Ijoollee dubbadhaa kaayee jiru. Mubaarak bakkoo kanas jiruuf gargaarsa fastaa jira bar. Guddataa akkaantii asalatti nuuf maxxansi. Warri fedha micayyoo tana reeffa ishii galchuudhaaf. Warri hirmaattanii lakkoofsa tokko barreessaa ol galtanii. Mubeen asumaan keessaa kutee anillee rakkoo irra jira kan gaafadhaleen ture jiru kolka. Nama badee jira poliis warra sirrii jirtan. Gaaffii irratti gaaffiillee ittiin tolu garuu isatti. Kanaaf dirata akka waa'ee gargaarsaa toon ta'in gara fuulduraatti nama nu gala badee jira mucaa Oromoo tokkootu beeksisma akka nu hojjetuudhaaf sii galee mucaa Oromoo. Mubeen keessan nan qabaa rakkoo tokko hin qabu. Gisee barbaadanitti isinii. Okay. Lakkoofsa tokko addaa ijoollee warri reeffa micayyoo kanaa hin galchina boronis nan du'a haadha kiyyatti nagaan ba'een nagaan gala jettanii. Risiitii hergi rakkoon qabu birrii takka yoo galchite hergi. Yaadoko inni hirmaata birrii takka birrii lama dhugaa rabbi hamma humna keessanii dirqama 5,000 dirqama 10,000 20,000 namni kaffalaa isin hin jiru birrii lamarraan boronis nan du'a nan rakkadhaa warri jettan lakkoofsa tokko addaa isin hin galcha. Please hirmaadhaa dhugaa rabbi nuti boru du'uu dandeenya rakkachuu dandeenya. Kanaaf hundi keessaniyyuu akkuma barbaachisaa ta'e godha. Artistii yeroo baataniidha xiqqoo namni asiin irra biiziidha. Kanaaf nan baachuu barbaadeen. Saafuu lakkoofsa kosii kaa'een ture. Naan deebisne. Hayyee okkee rakkoon qabu asirraan baane. Maalidha warri jettan maalidha jechaa jiru. Ibsaa fi hawwi ibsi. Mubeen mana miyuutii qabate mubeen mana ammantaa miti irra. Ergaa beellama qabna mana nan bana. Kansee guddaa hin bana ammas jedhe. Ta'u anis xiqqoo namatu as yaalarra jira. Ammas ittiin baana ishee nan. Kan jedhu baankii daldala Itoophiyaan qabdanii. Baankuma nagadi daldala Itoophiyaati. Okay, sorry, ilaalla sirriitti amma arge. Okay. Maaliif nuti asii dabarsuu hin dandeenyu ka baankii daldala Itoophiyaa malee si galee nu rakkisa jaa ta'eef jechuudha warra dabarsuuf si galee. Yaa akkasidha isumadha. Okay. Hundi keessaa turtii gaarii qabaadha. Namni hirmaatu oduu dhaggeeffachuuf nama waraabuuf wassala ta'anii turanii galgala mana Mubaarak dhannaa hundi keenya yoo rakkoon qabu amma hundi keessaniyyuu galatoomaa akkas. Faazariin sufaan jajjabeessaa daraa keessan bishaaffaa kennaa fida rabbi obsa isaanii kennu. Nama takka illee dhabne dhugaa. Mubeen hin deeme ani wannoo isaanii irraa hin gaafa qaba ture namni si gargaaru barbaadan koota seena gargaara namni kamiyyuu Malu jita sedang tokko kaddaa kan jaltine nan didanii kunuunti waree dhaggeeffachuuf nama Kaleessa galgala irraan bulee har'a irraan oolee ejji koo akka barbarree na gubaa jira dhugaa. abshir haadha kiyya dhumaa garratti darba. Sarratti yommuu anti har'a qe'ee keessa na ariitee sonsi na hiddite dhugaa waaqayyo sonsa na hiddite dhugaa rabbi. Baga das jedhe.
Dhugaa bakka mana seenaa manatti seenaa hojii jedhu gara biyyaan Bye, you go. Anni baga nagaan telefon. Anna. Baga nagaan na itti bareeddu ko. Noori baga nagaan nuftee dubbaddu haadhoo koo yaada qabdu dhaggeeffachaa. Ijoollee bee makiina dhaquudha arti mucayyoon kanaaf ammoo irra taa'ee. Okay, koo dubbaddaa hundi keessan uume. Hawwii koo mee Okay. dubbachaa. Ashe. Anni dubbaddu itti fufii dhaggeeffachaa turte obboleettii keenya reeffa ishii galfachuudhaaf xaxxaaraa jirra. Nagaa Waaqayyo sin galchee nagaa maatii keessanitti sin haa deebisu dhugaa rabbi. Nagaan baanii galuu Waaqayyo nama jaalatu. Dhaggeeffataa ture hundaayyuu dhageera anillee asirra yaada qabu inni ibsadha ammasaa madami koo na bira jirti garuu seenuu waan barbaadu nagalchisin jedhaa ture hin deebi'a. Rakkoon qabu seenu. Kennu ashfir rakkoon qabu. Ifan okkee na ergi fuudhuu si deebisee ka jarrisitti yaadu. Hayyeetti fuudhu. Tufuuf yaanni. Wayi lufu madami na bira jettee jirti fachi. Okay. Madami na bira jettee. Warri obboleettii teenya kana gargaaru feetanii lakkoofsa tokko barreeffadhaa yookaan ergadhaame. Ijoollee dubbatamee seena ogeetti. Birrii 2,000 Itoophiyaadhaan nan galchaaf. Okay, akkaawuntii qabattee jirta miti amma waggaa dubbatamu as barreeffamee jira. Amma suuraa kaafadhe ammas jaluman taa'ee cheekii godhadhe sirrii ta'uu baate. Tole bareedduu xiyya galatoomii guddaasa. Ammallee bakka jajjabina kennuufi. ayyee giifti kiyya kalas irra deddeebitanii koomentii akkaawuntiin barreessinaayi namni suma gadi akkas gadi ataa'ee iskiriinshuut godhachuu danda'a waan ta'eefu adabsiisuu waan danda'uuf hundi keessanuu piliis namni 1,200 jirtan kun yoo xiqqaate hiriyootaan keessan nama 10,15 irratti sheer godha adara dhimmi kun dhimma maalii akka ta'e hin beektu yoo xiqqaate nama 10,15 irratti sheer godha birriin tokko nu gargaara sii galee kanaafiyyuu nama 10,15 irratti sheer godha weelkaan baga nagaa. Ni kuma bajaaj jechuun immoo warri kuma bajaaj jechuun immoo guyyaa 2-3 wanti nu abbaa kana asirratti nuuf hin jiru. Birrii kuma tokko namni dhibbijaa yookiin iyyuu gaa waan ta'eef uffataan jiru birrii 100 bucuudhaa jettanii nun baqatina. 2 fiduun barbaadu abbaa kana miidiyaa kanarra. Mana keessa jiraatan uffatanii lafa jedhamu. Birrii 2-3 nama gadda qabu. Ayyee dubbachiisi bakka asii fuudha bareessi kennee irraa dubbachiisi. Lammi afaan Afrikaa lama waliin barbaachisu waan taate lammi maatiidha isheen rakkoon qabu kuma 10 jechaa turteemi. Birriin paaraa birrii 10,000 gashaan. Artiistii tufaa dhiifamaa wajjin warra 10,000 addatti galmeessi. 5,000 illee addatti warra kaan immoo addatti tu danda'ame. Hojii adda baafanna nama 60 10,000 nuti nu arganne bakka. Keenyatti meeqa lammi keenyatti. Birrii Itoophiyaatti birrii meeqa? 10,000 birrii Itoophiyaa birrii 10,000. Okay. Galatoomii bareedduu keenya yoos ni danda'ame garuu daftanii galchuu fi yaalaashii warri hin galchine jechaa jirtan kun. Yoo Waaqayyo lallame jeesse boruuf iftaan keessan hin galcha har'ayyuu fudheen nan galchadhee ture haalli nama jechuu didee nan galcha. Keen maatiidha waan taateef hiriyoota kee kasi jaalatan hundumaa dirqamsiisimatti ergi gahee keessan baay'inatti maatiidha. Ayyee nama keessan illee akkaawuntii ergeef ni jiraani rakkoo hin qabu. Ergi too galchan nagahee isaanii natti ergi lakkoofsa kosiifan teechisa. Jira inni guddaa warra sirra galtan waadaa sobaa gallaan imaanaa isinitti dhufa beeka. Waan guddaadha beeka. Wanti boosiin dhaggeeffadhanaa biraa galcha. Tole. Waan kana gochatti akka guyyaa gastii adda addaa irratti haasamu sanii miti dubbiin. Jira abbaanas jira kan irratti galu akkaawuntii maatiiti waan taateef seenaan borsiin gaafata. Dhiiga nu gochiiftu dhiiga sinaa godhu. Dhiigama wajjiniin. Maali? Siifuu sagaleen kun nagaama miti. Nagaamee.
namoonni baay'een hin galchine jedhanii asirratti waada galuu garuu immoo gaafa asirra bu'an boru jedhu borummaa sana hin galchaniif. Innaa hundi keessan yoo dadhabdan isaa rakkinaan qabu hundi keenya warras dhufnee dhaggeeffannu kun hin dandeenyaa miti garuu yaadanis hin deeggarraa kan qabus immoo gochaan hin deeggaraadha malee yoo dhabdan asirratti waada galtanii nama sanas gammachiisanii gaafa borummaa sana immoo miirri nama sanaa hin caba ableessa gadi bu'a. Innaa bilis warra akkas gootan dhiifama wajjin akkasin godhina. Emoji bochaa immoo adaraa rabbiin isin qabe irra bebeeto rabbiin isin qabe emoji bochaa hin barreessina. Akkam jirtu nagaa jirtu. Baga nagaa. Abbaa koo waaqayyoon jajjabina isin haa kennu. Ishee sanis nafsa ishee nu amaaru rabbiini. Ani akka Itoophiyaatti kuma sadii nan galche boru. Tole akkaawuntii qabattee jirtaa? Nan qabadha amman seeneen. Jala akkas koomentii akkas gadi haxooftee yoo ilaalte akkaawuntiin hin jira yoo barbaachisaa ta'e immoo irra deebi'ellee isittan himaa galatoomii bareedu koo. Abduu seen barreesseera. Taajii galatoomati. Ifaan weelkaa. Hundi keessan dhaggeeffadha. Wanni gootan gochaan ta'uu qaba. Namoota hedduu gastii adda addaarratti argaan oole guyyaa irraa. Halkan edaareeffa mucoo kana arge suuraa ishii arge keessi goona gubateen bulee. Bulle kudha tokkotti rafi. Ta'a lama rafne siruma warras jala deemtanii waan adda addaa sooftan kan galu akkaawuntii abbaa ture. Kan galchinu reeffa boleettii kiyyaati. Dhaggeeffadha. Asirra ol baatanii waan tokko hin dubbatina. Nu girrisaa miti mubaarak jala ka deemnu reeffa boleettii teenyaa galchuufi. Boleettii tiyyaa waan taateef as jala deemtanii ragaa funaannannee guyyaa irraa warabbachaa oole nama mataa tokkoon tokko waan hafamaa oole. Amma abbaa keenya kana obboleettii tiyyaa reeffa obboleettii teenyaa galchuuf waan taateef gochaan qofa asirra baatu dubbadha. Viidiyoo waraabbannaa ragaa wajjin teessan jechuudha. Galchuu baattas seena siin gaafata gaaf duutan hin beektan. Tokkoon keessan akka qeerrata mettatti nama dubbatu barbaada. Daqiiqaa lama olitti fudhatisiifu. Daqiiqaa lama qofa akkaawuntii. Siifaan baga nagaa. Gara gochaatti ol galchi nama dubbatu. Nagaa jirtu miti. Anis siifu akka mataa kiyyaatti anis birri 5,000 akka biyya Itoophiyaatti nan gasha. Okay, akkaawuntii qabadhu galatoomii guddaa isaa tolesh. Ayyee. Difansi. Ayyee, ish. Adaraa garuu warri seentanii waadaa galtan kun isin eegnaa kotta ammas immoo yaa Oromoo waan dandeessaniin ammas giiftiidhaanis warri dandeessan waan qabdaniinis gargaara. Birriin 500 isiniin jedha. Birriin 500 Itoophiyaa fayyada. Hawwii weelkaan baga nagaan dhufte. Hawwii meetii qabataniif baga nagaan dhufte giifti. Nageenyi waaqayyo isin kabaja. Hawwii meetii qabataniif. Mikee duujeegaa jira. Siifan dubbadhate. Ganni yeroo siin galcha qoy daqiiqaa takka naa obsi. Ishi. Dursa abbaa keenya waaqayyoon jajjabinaaf obsa isiniif haa kennu. Mucayyoo keessas hin jala boqotte illee waaqni lubbuu ishee haa maaru. Ijoollee hafan illee waaqayyoon fayyaa isiniif haa godhu isiniin jedha. Yoo wanti biraa wanti dubbannu hin jiruuti ani qarshii Itoophiyaa qarshii 5,000 galcha. Tole galatoomii garuummoo yoo isinii danda'ame dafaati galchuu yaala akkaawuntii kinoo Abdii Huseen illee isinii barreessaa jira. Abdii Huseen fudhuutii gidduutti barreessee akka warningiin laachifne galatoomish bakka. Galatoomii hawwiitti. Jabaadha. Ayyee ganni yeroo ammarra deebii barreessi. Maaltu maal ta'ee boona baalee maaltu maal ta'ee obboleettii keenya baay'isee isheen kanaan dura duute hin duune jedhanii baay'ee haasaa turan akka carraa boqottee jirti. Reenfa ishee galchuudhaaf immoo riyaala Saawudii 16,000 nu gaafatanii kanaafuu abbaa keenya kana gargaarree reenfa micayyoo kana galchuu fi barbaanna akkaawuntii isin birrii irratti galchitan immoo akkaawuntii abbaa kanaati waan ta'eef abbaan kun si fuuldura taa'ee mucaasaa dhabee reenfa si dhabuu hin qabu haa gargaarru isiniin jennaa isiniin jedhaan kanuma bicha isiniin jedhaa galatooma. Hawwiitti fufi. Siifaan 5,000 galchaa birrii Itoophiyaa. Adaraa garuu dafaatii galchuu yaala galatoomii hawwi akkaawuntii immoo asuma jala tole. Ayyee. Warri siifuu na galchi jettani hundi keessanuu adaraa obsa guradhaan nu eegaa tara taraa isin galchaa jira.
obsa godhadha share copy link godha namni tokko nama 10 irratti share godha nama 10 irratti share godha please wal gargaara share copy link gochuun keessanuu gargaarta tokko wal gargaara namoonni as jala jirtan imaanaa akka guyyaa mana adda addaatti dubbatamaa ture reefa buletti keenyaa kana nan galcha bilisaan kan akka imbaasitti nan galcha akka guyyaa jettan namni jiraannan ol seenati dubbadda imaana fitti fuudha gargaarsa funaan barbaanne miti abbaa kana amma nuti reefa waan ittiin galfannu bulettiitti waan galchinu dhabnee rakkachaa jirra jechuudha akka guyyaan bilisaan galettan namoonni as jala jirtan haala ittiin nu galchitan nu mijeessinaan koottaa ol seenati nu dubbadda ka barbaannu amma kana jechuudha kan gargaaramu akkaawuntii abbaa irratti waan ta'eef warri immoo abbaa kana cinaa dhaabbatanii reefa bulettiitti eenyaa kana galchuu barbaadanii koottati dubbadda keessattuu warri gastaa daddarratti artist tufa miira keessan seenaa namni kamiyyuu kan fedhii qabu dhufee haa gargaaru suutuma irraa tasgabbaadha kun namni waanuma barbaade haasa'uu danda'a akkuma fedhe dubbatuu danda'a koomentii barreeffamu hin laalinaadha micayyoon baay'iseen obboleettii keenya abbaan kun nu hundaaf abbaadha akkatti mana baane beekna malee akkatti deebinee galluun beeknu hundumti keenya yeroo tokko rabbi obsa nuuf haa kennu jechuudha malee waan namni azala deemee odeessu yookiin bakka biraatti odeessu. Wal hubachaa deemna qeerransa guyyaa bilisaan galachaa ijoollee dubartoota gastii banatanii haasaa oolan ragaa viidiyoo guutuu nama 3-4 baay'ee gastii baay'ee amma miti dhiisa sa'aatiin inni dubbatamuun jira namoota jooyin godhan argaan jira waan taateef dubbiillee karaallee akka nu gargaaraniif bar ammeenya fi miti akka nu gargaaraniif. Akka nu gargaaran asirratti yaada tokko qaba dhiifamaa hojja kana muuxannoo qabutti yaada tokko qaba abbayyee baay'iseetti yookiin anaaf abbaa kootti akka nagaamne hin barbaada jalqabarratti diqqoo viidiyoo akkasii yoo argitan nama akkas dubbatu yoo argitan isin akkasitti nagaamne isin jibbanii yookaan akka reeffiin galle barbaadanii osoo hin taane dhiifama godhaafi tokkoffaa warra na jibban ni galee miidiyaa kana irratti nama na jibbu hedduun qaba nama na jaallatu hedduun qaba warri faallaa koo deemanu wanna hojjedhu akka milkoomne wanni jarri utuu isin jirtanu utuu isin maatiin jirtanu kijibaanii dhimma isaatiif galee maallaqa maatiif gaa fudhatee anamman dubbachuu sin barbaaduan koomiidhaa yeroo dabarsuu gubuun barbaaduan maallaqa fudhatee isin hin argine waan namatti dhagahamu jechuudha. Shayata kuna bitanitu isintu beeka isa. Sini galip alga guya to kuna raka faltanitu isintu beeka. Tiketi isintu na kute visa isintu na kute isintu beeka. Majaran mana badatani tiketi beri tiketi na fudate kuma dibba me kana fudate mal warra na jibbantu malaqa akka waan accounti ko irratti galaa jiru ana dhahu bakkeessanii nummi mo miidhaa gara keessa itti fiduu barbaadan obbolaa koo jala jirtan accountiin kan abbaa baay'iseetiif kan haadhaati gurra banadha ana biratti birrii walitti qabamu hin jiru duris walitti qabamee hin beeku haadhaaf abbaan immoo utuma imbaasiin nu galche waa tokko jala mureessitti bu utuma imbaasiin nu galche hin gargaarranna dhukkufataa lama mana keessaa qabu dhukkufataa sanaaf jecha mucaan kun wareegama kafalte wareegama haga lubbuu kafalte hin gargaarra isinii galee dhume amma isinii dhumeera kanaachuu waan jettan qabdu obboleettii keenya dhabne obboleettiin keenya immoo dhukkufataa lama mana keessaa qabdi amma yoomitti abbaa faatii koo olii gadi fiiganii sangaa gurguranii hoolaa gurguranii yaalchisu na yaalchisettee baate miti hin yaalchifanna utuma kan galchu argame yoom akka carraa waan namaa galchu argitani adaraa biricha ijoollee dhukkufattuuf oolchina keessaan na dubbisa banaadha tiktookiin kun dhumateera kana kanumaan gabaabsa akka dhumeera. Tomi, sifan bagana gan ufte. Omidaba. Amin bagana gan dan nagakis. Nagagala tarabbi. Nduma keessa ni jajjabina nawa. Eessume jajjabina guddaas ni hawa. Ani akka Itoophiyaatti. Kuma godhannaan galcha. Isin bosse imbochisini isheen firadhan akka fakkaate galatoomii imboyin bosse imbochin abbaa kana jajjabeessu bochisuun qabdanii sifan
Galatoomi bakka ishee akkaawuntii isaanii hin qabdadhee yaada eessumee firanatti fakkaatte galatoomi. Abbaa kana jabeessaa malee murtisina. Eshi dafa. Warra jala deemtanii immoo abbaan kun boqonnaa fudhachuu qabaa jettanii abbaa iyyuu finnee milka haan jirruyyii abbaa ariinee wanni nu goonu hin jiru yoo dhugumatti nu yaaddanii abbaa kana yaaddan warra silaa laayif irra bulu. Abbaa kana yaaddanii birriin nu barbaannu sumunii kan sharfee dabalatan qabne 200 birrii Saawudii riyaala 16,000 jechuudha. 34 sabadhaa 16,000 barbaanna sana nu guutaati waa tirfii wayii gaafataan jiru. Nu akka namaatti gruppii ijaarrannee jira gruppii illee ijaarranna abbaa keenya ilmoo jira dhukkubatu lamman sana yaala maalii barbaada ka jedhu yoo rabbi jedhee gara fuulduraatti deemuu qommala mana ijoollee sana ilaalu. Amaanaa obboleettiin keenya nurratti dhiiftee deemte amaanaa obboleettiin keenya durbaa shamarran biyya arabaa nurratti dhiisan bakkaan ga'uudhaaf inshaallah irratti hojjenna. Amma kan jedhee barbaadaa gargaarsa maallaqaa isin ilkaa fuudhanii shaayii dhuguu osoo hin taane kan isaaniitiinuu nyaachuu dadhabanii jiru. Amma jarri nyaataa jiran anatu arge. Haadhaaf abbaa hojii maaddii mana tokkotti taa'ee nyaadheera. Amma jarri nyaatan dhugatiin argeef ganaa deeggarsa ni goonaa fi eeyyee ni goonaa fi amma reefu buleetti keessa dabalnee garaan jaraa argee gargaarsa beekanu an abbaa kana yeroo jalqabaatiif dhimma mucaa isaanii irratti hin argine. Yeroo jalqabaatiin miidiyaa wanti miidiyaa isaan baase bormaatii kee baasuu danda'a. Sigalee wanti miidiyaa isaan baase ilmoo kunaa barbaadaadha. Amma immoo eenyu yeroo namni du'e galchaa jirra hin galchinaa bakka. Yookiin bilisa kuma shanis amma dandeessa nu gargaara. Bilis warri gastiirra yoo namni koomeentii irratti waan barbaade barreesse jibbaa jaraatiif miti jibbaa mubaarikiif jedhaa fudhaa. Maaliif namoonni bilookii keessa jiran akkaawuntii kataaniin as jala guutanii jiru. Kitaara lamuun seenaa. Itti fufi. Ayyee galatoomi. Guys, qabaa jira. Connection la mubaarakiyyuu baay'ee qabaa jira. Adaraa namni 1,400 jala jirtan kun hundi keessan taap koppii liinkii taasisaa. Kanaaniyyuu gargaaruu hin dandeessu. Namni tokko immoo nama 10,15 irratti sheer nuuf taasisaa. Welcome hani. Siifoo nagaa kee. Nagaa galata rabbii baga nagaan dhufte. Abbaa keenya waaqayyo jajjabina siniif haa kennu siniifis akka Itoophiyaatitti birrii 2,000 siniif hin galchu. Ayyee akkaawuntii qabattee tana fakkaata erga silaa jala turte. Yaa qabadheen ture shi tikkeetti karaa keechati siifin ergasiif. Tole rakkoon qabu ergiiti risiitii naa ergi rakkoon qabu galatoomiin giifti kiyya. Hayyeen. Ayyee ishee